Hayyee akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Lamii Tube ani Yaaqoobiin jedhama. Torbanitti al tokko kan isiniif darbu qophii qaroo qabannee dhufnee jirra. Har'a barreessaa kitaabaa nama cimaa nama jabaa jedhamee gidduu kana dubbatamaa ture miidiyaa addunyaa hedduun isaanii kakaasanii baay'ee waa'ee isaanii kan kaasaa turan nama tokko qabannee dhufna. Barreessaan kun barreessaa Sabboonaa jedhamu. Kanaaf isaanii wajjin turtii goonaa amma dhuma turtii keenyaatti akka nu wajjin turtan afeerraan keenya. Chaayinaalii kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib godhaa, warri jaallattan laayik godhaa, warri baay'ee isinitti tole immoo sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Isin jedhaa amma kallattii himaan gara keessummaa keenyaatti isin dabarsaa. Akkam jirtu fayyaa keessanii obbo Sabboonaa barreessaa kitaabaati keessummaa koo kabajaa taatanii har'a argamtanii jirtu. Guddaan isin galateeffadha. Jirtu isin akkam jirtu? Mee daawwattoota keenyaaf maqaa keessan nu ibsaa. Tolee, atiillee naaf heerukeef guddaa galatoomi. Maqaan koo akkuma xiqqaasuu yaalti barreessaa kitaabaadha. Sabboonaan jedhama. Galatoomi naaf heerukeedhaaf. Gara addunyaa kitaaba barreessuu kanatti akkamiin dhuftan? Mee daawwattoota keenyaaf sheerii nu godhaame nama jabaa akka taatellee gamanumaan dhubannee jira. Kanaaf sagantaa keenya qaroo kanarratti akkasii afeerruuf daawwattoonni karaa koomentii adda addaa miisejjii nu erganii jennaan kan isin filanne guyyaarra. Mee akkamumatti gara kitaaba kanaatti barreessuutti dhuftan? Maaltu isin kakaase? Mee kana daawwattoota keenyaaf ibsime. Sirba ani akka kitaaba barreessuutti kan dhufe namoota hedduu yeroo isaanii miidiyaa irratti interviyuu adda addaa godhan ilaalanii baay'ee barbaadanii rakkatanii bu'aa bahii yeroo dheeraa booda akka barreessaa ta'an illee dubbatu. Ani isaanii barreessaa illee badaa ittiin hin jedhu. Garuu ani aartii matu na waaminaan barreessaa ta'uuf hin uumame baay'ee barbaadu rakkanne isumatu na barbaade fiisaan kanaaf akka kanatti hin dhufin jechuudha. Tole asa jabduu kaastanii jirtu waamanii hin dhageenyedha waan isin kaastanii jirtanii na waameettanii na waame jette egaa naaf haaraa ta'eera wanti kuni akkamitti akkanis waame booda akka nutti himtanii waadaa jedhee mayyaada akka waadaa nu galtanii sharafadhee mayyaada. Ani kanan jedhu aartiin siif maali? Naafi aartiin jireenyadha. Walumaa gala jireenyadha. Namoonni waan baay'eetti hiiku. Anama waan irratti agartu kuni wanti hundumtu karaa mataa dhufe. Kanaaf aartiin jireenyadha. Jireenyuma koodhaan kanaaf kanuun siin jedha. Hayyee tole waan guddaa kaastanii jirtu. Aartiin naaf jireenya jettanii egaa jireenya isiniif ta'uu danda'a. Akkati jireenya isiniif ta'e isintu beeka. Waa'ee aartii waan hin beekneef keessan seenuwanii. Gaaffiin koo inni ittaanu kaasuu yoon barbaade namni tokko barreessaa ta'uudhaaf maal isa barbaachisa? Moo ammas waa ta'e tokko yoo namaa dhufee natti fakkaata kan waa tokko barreessanii namni tokko yeroo kan barreessuu danda'a? Halkammoo guyyaa barreessuu danda'a? Haalli barreeffamaa immoo akkamii? Daawwattoota hedduu waan isin dhaggeeffachaa jiranii fi waan barnoota jennee yaadne qabannee waan dhufnee jirruu fi sinirraallee akka waa tokko baruu danda'anitti mee maal jettu sun? Mee kanarratti waa nu jedhame. Xiqqoo waan taasiftu kun beekumsa koo wajjin waan ol madaalaa irratti fakkaatu. Waan asitti immoo jalqaba irratti namni tokko kitaaba barreessuuf maaltu irraa eegama? Barreessaa ta'uu fi akka kee naan jechuu barbaade irratti fakkaata. Baastee illee hin dubbanne. Barreessaa ta'uu fi wanti guddaan iskiriiptoo harkatti qabattee waraqata yaadannoo waan irratti qabattu qabaatteen nan ati barreessaadha. Si galee barreessuun wanta xiqqoodha. Anamma na dhibana namoota hedduu amma dhiyoo kana akkuma fakkeenyaatti waa xiqqoo si kaasuu barbaade akkas kaaffee wayii tokko jala taa'anii dhimma mukoon ta'anii innaa ijoollee tokko hiriyyaa moo walitti dhufanii taa'u durbaaf dhiirachuu qoodha. Inni dhiiraa sun funyaan kee konkonaadha. Iji kee baay'ee bareeda. Inni addaatadha. Wantoota hedduutti haasa'a. Achi keessaa jechuma sadiin qabadhee jecha sadii sana fuudhee galee gaafuman iskiriiptoo manatti galee iskiriiptoo gaafan harkaan qabadhu kitaaba lama ta'e isuma sana balleessaa jechuudha. Hidda godhata iyyaafata. Anammachi keessaa amma tokko torbee dhuftuun eebbisiisa. Sattaan immoo torbee sattaanuu qabadhee jira karoora.
akkuma kanatti anamma manatti galee iskiriiptoo fudhadhee jennaan sidhiba anamma dafee waraqata wayii yookaan waan akka daftara wayii harkatti hin qabadhu taanaan uffatumaan uffadhu kanalee bal'an balleessaanii barreeffama qofa taanaan barreessanu manaa dhufa akkuma kanatti gayyaa tokko tokko immoo nun barreessaa illee nan ilaala amma jira laga deemanii badhaasaaf bashaatuun laga deemanii bishaan okkoteetti buddusanii dhufanii akka godhanii kun barreeffama miti wanti guddaa waan ani yaadadha asii galee nama sanaaf oomitu qabda akka keenya kakoo kana calluma jettee barreessuu hin qabdu garuu barreessaa ta'uuf walumaa gala akkuma namatti himi iskiriiptoo fi daftara akkatti qabattee nan gahaa waan biraas hin barbaachisu sakaan hin dhufa kanuma jechuu barbaada. Barreessaa ta'uudhaaf waan biraan hin barbaachisu kan barbaachisu iskiriiptoodhaa fi waraqata duwwaadha jettan. Haa ta'u gaa liqimsaa madeemna rakkoon qabu anillee hubannoo isaan qabu garuu haa ta'u natti hin fakkaatu haa ta'u. Ani kanan jedhu wanti biraan guyyaa baay'ee gaaffii koon ala gaaffii kana keessaa been xiqqoo wanta naquuqoo jira waan rakkisee jira. Waa'ee barreessitoota biyya keenyaa keessaati kan na dhibu. Mee isinillee waan gaaffii natti ta'u keessa akka carraa ta'e kunoo iskerbii yookaan mormatti waan haguugdan kana qabattanii dhuftanii jirtu har'a isin. Mee warri barreessitoonni baay'een isaanii kitaaba tokkos haa ta'u walakkaa kitaabaas haa ta'u akkasuma waraqata irratti xaafanii yookaan nama barreessu bukkee dhaabbatanii iskerbii kaa'atanii deemu. Maa inni bu'aan iskerbii kanaa moo kitaabuma kontentii kitaaba sanaa keessattu moo namni immoo akkamiin agaruu didee waan rakkadhu hawaasi keenyas baay'ee isaanii kan galuu fi didu keessaa waa'ee iskerbii kana irratti adaraa beekumsuma tokko yoo waama tokko yoo nu jettanii adaraa isiniin jedha. Ajaa'ibadha ani waan hin jedhu ati gaazexeessaadha waa'ee barreessuu waan beektu hin qabdu waa'ee barreessuu warruma barreessuuf naaf dhiisi. Sabraa gaaffii keetti gaafan darbu ani waa'ee kanaas siquuqa nan argaa si jalqabumaa kaasee fuula kee ilaalaan ture garuma si ilaalta rakkuma hawaasa biyya kanaa nan ilaalaani waa'een kanaa kitaaba barreessuu abbaan itti barbaade waraqata peejii tokkos haa ta'u calluma jedhee piriintii godhee qebaafatee fi kana diratee deema taanaani kun waan biraadha kuni jiramni amma waraana biyya tokko gaafa fudhattee ilaaltu naannoo kanarraatti maariga mataa isaa danda'e qabu. Nuuf kun akkasaadha si galee amma kitaaba tokko barreesse kanan godhatanii lammaffaa gaafa nama tokko beeruutu sitti meera kitaaba sana eebbisuu nan deema itti darrabama lammaffaa nan dabaladha bakka jira kitaaba wajjin konnekshinii mataa isaa danda'e qaba namoota addunyaa kana haala jiranii fi hin galu addunyaa jechuun hin jedhu addunyaa aartii kana haala jiranii baay'ee hin galu waa'een kana calluma jedhanii immoo kan diratanii deeman jiru. Warri sun hiikaa isaan beekan isaaniif akkuma itti dhiisiif kanaachi guyyaama tokko walitti qabnee waa'ee kanaa yoo namni barachuu barbaadu jiraate namni akkam akka godhachuu qabu waa'ee kanaa keessumatti yeroo biraa haasa'uu dandeenya garuu kuni hidhata mataa danda'e qaba. Sunimmoo amma si ibsuuf yeroon isaa hin gaadhe yaadoonni calluma dhaliis immoo abbaa margameef immoo waan ibsamu waa'een kana. Kanaaf ani sababa mataa koo dandeebiin godhadha. Ani amma biyyuma kana keessaa kan kana godhachuu qaba nama fadhee yaadaan. Nama kitaaba barreessan malee nagarre. Nama baay'een isaanii tokko tokko na ilaalan man intalchuu adda addaa irratti kitaaba barreessuu fi kitaaba meeqa dubbiste ani ol gaafatu. Inni kaan kitaaba 150 kitaaba barreessuu fi kitaaba 150 nama dubbisuu hin gaafatu. Keessuma kee dubbista. Hawaasa deemtee ilaalta akkuma sira jalqabatii kaasee deemtee waan namaa ta'u jecha nama yoo fudhatteeti inni kitaaba 5 waan biraas hin gaafatu. Sana gaafa gootu kana diratta kun calluma malee waan dhufu miti. Kana satammaa turtu kana nama meeqatu hojiin dhufee footoo bira dhaabate footoo koo fi ofirraa qabaan deema malee nama meeqatu tintanaa satammaa turtu kanaaf kanuma siin jedha guddaa galatoom. Waan addaa Oromoon yoo du'a turanii waan baay'ee dhaga'u jedha. Mee ani kanan jedhu erga kitaaba hin dubbistan ta'e barreessuun akkamittiin dhufe kan jedhu naaf gaaffiidha. Isa uummataaf hin dhiisa fi isiniif hin dhiisa. Ani kanarratti waan an jedhu tokko hin qabu. Haa ta'uuti mee rool moodilii kan isiniif ta'e akka kitaaba kana barreessitaniif nama fakkeenya
naaf ta'e jettanii namni tokko waa malee lafaa ka'ee waa tokko uumuu hin danda'u yookaan waan isa dura tokkorraa diraayiv gochuu qaba yookaan sana bifa sanaa qabatee socho'uu qaba. Mee isiniif eenyutu fakkeenya isinii ta'e rool moodeliin keessan eenyu ture mee kana hawaasa keenyaaf utuu nuuf qoodanii galatoomaa. Ani jalqaba sitti hime jechuun namni sammuunsaa addunyaa kana keessa hin jirre addunyaa kitaaba barreessuu keessa gaafa galtu wantoota mistira yookaan iccitii namoota kan biraaf hin galle lama wanta hedduu waan si galu jira. Hatamma sana haala sobi jirtu wanta nama haasa'u kuni si baay'ee isaas si hin galu. Namoonni kitaaba barreessuu dhufaa jiranii namoonni yeroo baay'ee naannoo hordofanii wanti kun hin galaa fedhee yaada. Si baay'ee si gabbisuu danda'a. Kan biraa rool moodelii jettee namoota hedduun miidiyaa irratti nan ilaalan. Miidiyaa irratti nan ilaala yeroo baay'ee. Rool moodeliin keenyudha gaafa jedhanii abaluudha jedha. Anaaf rool moodeliin koo tokko Kiristaanoo Roonaaldodha. Kiristaanoo Roonaaldodha. Itti dabalee hiriyaa masaa kan baay'ee ittiin morkatutu jira. Inni Meesii jedhama. Isaan lamaan naafi rool moodelii xinnummaa baagaasee garaa dha'uuf yaa gaafa hin beeku isaan maayilaa guddadhee akkan barreessu illee kan akka kaasee barreessummaa kanallee akkan jabeeffachaa jiru kan na godhu tokkoffaa rool moodelii koo warra gurguddoodha. Isaanuma fakkeenya naa ta'edhaaf. Kanuma siin jedha. Bishaan tafaan nu jira malee waan baay'ee dubbanna jettanii qurxummiin ani Kiristaanoo Roonaaldoo fi Meesii yoo dogoggoruudhaa baadhe yookaan ani addunyaa biraarra jiraa fi amma yoo dubbanne isin akka dubbachaa jirtanitti isin sana keessa hin jirtu naan jettanii naannanii waan hin jiru dhabe. Amma Kiristaanoo Roonaaldoon taphattoota kuwaasii miillaati kan addunyaa kanaati jedhamanii kan hin beeku. Malee barreessaa addunyaa kanaati jedhee ani hin beeku sun manni akka itti nan hubatu hin beeku baay'ee. Natu dogoggoree fi isaan dogoggoraa jiraa fi waan hin beeku qabu amma keessa hin jirtu waan naan jedhaniif dogoggoraan jiraachuu danda'a fakkaata. Mee eessaati rool moodeliin isaanii Kiristaanoo Roonaaldoo fi Meesiidha naan jedhanii ofedhe. Haa ta'u mee gaaffii koo itti yeroo darbu mee aartii kana keessatti yeroo baay'ee aartiin saba guddaa kana keessatti yeroo baay'ee aartiin yeroo inni itti badaa hin babal'annedha. Uummanni isaallee aartiitti galuudhaaf illee badaa kaka'umsa hin qabu. Isin aartii kanarraa bu'aa maalii argattan? Mana makiinaa qabdu moo maal isin aartii saba guddaa kanarraa maal buufattan akka barreessaa nama tokkootti isin jechuu barbaade? Tole gaariidha. Kolfa qabadheen ture daqiiqaa 3 kolfitti kun amma kitaaba tokkodha kun torbee sadaffaa irratti ba'a. Torbee dhuftu kitaaba sadii ingildaa irraa fituu ba'a waan ta'eef torbee sadaffaa isaatti hin dhuftu jechuudha. Kana eebbisiisuuf dhumna nan barreessa gadhee kana booda waan biraayi inni jette bu'aa maaliirraa argatte jette. Waan si ajaa'ibu naani amma torbanitti gaafa nan deema galma giddu gala aadaa Oromoo kana deemeen kitaabota nan eebbisiisa hin dhufu namoonni hedduun na wajjinillee footoo koodhaaf torban jedhanii 14 jedhaniiti kan warafaa taraa namni qabatu calluma jedhanii amma nama fakkeenyaaf har'a yoo dhufte si wajjin footoo kaanaan jettee hin dandeessu jechuudhaati. Har'a na wajjin koo fi ganaa 14 darbee taraa qabachuu qabdaa jiru. Mana koo yoo agartee hiriiruma zayitii fi sukkaara qabalee hiriiran fakkaata. Warra kaan manatti dhumnee si wajjin kaanaan jedhu kun bu'aa tokkodha. Lammaffaa immoo gaafan iddoo daddaas waltajjii daddaaf deemu karaa kanarra gaafan deemu tiraanspoortii makiinaa namni irratti kaffalee argoon kaffalameera naan jedhu. Buna mataa hin dhuganii buna 5 dhugee 15 dhugee kaffalameera jechuudha mataa hin dhagaa eenyuun kaffale edeen gaafadhu sababiinsaa dinqisiifattoota hedduun qaba. Bareera keessi kun amma wanta guddaadha. Mana kireeffadheen qaba. Irra deemee naanneen irra deemee bula. Jaallattoota quuqqii dinqisiifattoota quuqqeen deemee naannee bula. Kiraayii manaallee rakkadhuani. Kanaaf kun eebba guddaadha. Kun bu'aa caaluudha. Ati amma mana makiinaa jettu kuni kanaan hin madaalama.
Kanaaf aartii Oromoo kanatti keessumaa hojjechuu kootti bu'aan buufadhe gurguddaadhaanis kaasuu danda'u kanadha jechuudha. Kanaaf kanuma siin jedha. Namoota anamma akka dhaamsaatti kaa yoo dhumarratti carraa naa kennite illee itti dabaluun nan danda'a. Akka carraa naa kennitu yoo carraa naa kennitu immoo bareedaadha. Yaada bilchaataa kaasanii jirtu, yaada gurguddaa kaasanii jirtu. Ulfaadhaa kabajamaan jedha. Uummanni sin galateeffachaa jira. Baay'ee akka barreessitanii. Isinitti namni hunduma isaa baastanii dubbattanii jirtu. Dhugaadha barreessaan akkasii. Barreessaa kana barbaada. Barreessaa kana dhabne kana duras barreessaa akkeettiin obbaasee cal jedheema waa maxxansee kana buute asiin baatee laga buute ol deebitee mana geesse kan jedhu baasee barreesse sammanni sin nu ibsaa oltan kana godhatee maa wannoo ta'u isaanuma wajjin warruma akkasii kanadha. Akkasii haa ta'u yaada gaarii kaasaniittu jechuuf haa ta'unna mee barreessitoonni umurii isaanii xixiqqoo ta'an baay'een isaanii godaa ol dhufaa jiru. Mee isaaniif dhaamsa maalii dhaamtuuf? Mee isin maal jettu aartii saba kanaa akka guddatuuf maal dhaamtuuf barreessitoota teellaan dhufaa jiraniif dhaloota teellaan dhufaa jiran kanaaf akka kanatti dhaloota illee maal dhaamtuun haa ta'u maal dhaamtuuf? Tole akka jettetti namoota haaraa dhufaa jiran jettee agalanii agashi garuu sana caalaan wanta hin jedhu hawaasi keenya aadaa dubbifachuu aadaa dubbisuu guddifachuu qaba. Amma nuun kan barreessine anamma kana kan jaarraa tokkoof ganaa fuulduratti dubbifamuu barreessee lafaa qaba. Kanuma qofa yoo dubbisan gaara namni haaraan dhufee ganaa barreessuun barbaachisu. Wanti guddaan yoommoo namni nan dhufa malee jedhee nan dhufa malee nan barreessa malee namni yoo jiraate immoo isaaf akka dhaamsaatti waan hin qabu kitaaba dubbisuu hin gaafatu. Namoota tokko namoota barreessitoota ofiin jedhanii akkuma interviyuu miidiyaa adda addaa irratti dubbatan nan arga. Kan dubbachuu wayii ta'u isaan suni barreessitoota miti isaan suni. Barreessitoota jechuma barreessuu jedhu sanayyuu hin galleef wanti galeef hin jiru. Isaaniif hin taane sitti mee fuula keerraa kitaaba tokko baaseera nama. Inni immoo ji'a irraati jechuudha kan inni bifamu. Ji'a torbee dhuftu jechuudha. Sila immoo kolfa keerraati kitaaba tokko baaseera. Inni sadaffaan ammoo qaamayyoon si argee guyyaa tokko wajjin hin taphanne immoo kitaaba 4-5 simarraatiin qopheessuu hin danda'an. Wanti guddaan isadha. Kontentiin kitaaba ittiin barreeffamu iyyuu sana keessaa dhufa. Malee kitaaba 100 dubbisu 150 dubbisu amma tokko nan kolfan 4,000 dubbisa dhiyaasa. Ani gaa warra sanaan akkuma jalqaba sii kaase barreessitoota miti isaan. Kanaaf isaaniitu hin taane ana rool moodelii godhachuu qabu. Reef lafa dhufaa jiran yoo dhufuu barbaadu ta'eef kanuma isiniin jedhaa akka dhaamsaatti uummati keenya dubbisu ammas dubbisuudha. Kitaaban barreessa jechuudha. Illee naaf eertee wantoota hedduun irraa barachuuf guddaa galatoomii yeroo biraas mari'achuu dandeenya rakkoon qabu. Galatoomi. Hayyee guddaa galatoomaa ulfaadhaa yaada bilchaataa yaada gogaa kaastanii jirtu uummata keenya gorsitanii jirtu akka isaan rool moodelii godhatanii isin rool moodelii kan isin qabdan kan biraa akkasiin rool moodelii godhatan ijoolleen isin booda gorsitanii jirtu. Egaa uummanni teellaan dhufaa jirtanii nama akkamii akka rool moodelii godhatanii isinumatu beeka. Kanaaf sagantaa keenya kabajanii asirratti argamtanii uummata bal'aa kanaaf yaada keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan jedha kabajama. Chaayinaalii kanaaf haaraa kan taatan hordoftoonni Lamii-Tube chaayinaalii kana subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Oliif share godhaan jajjabeessaa like yoo gootan jajjabeessitanii share yoo gootanis akkuma kana jajjabeessitanii subscribe yoo gootan akkuma kana ammas jajjabina chaanuu jajjabeessitanii. Kanaaf obsa keessaniif guddaa galatoomaa jedha ulfaadhaa kabajamaa. Wanta itti dabalamuu qaba jettan immoo karaa koomentii nuuf hiruu dandeessu. Guyyaa gaarii qabaadhaa galatoomaa ulfaadhaa.